Hashuma daawwattoota fi dhaggeeffattoota nuti fi obsee gurbaa hunduma keessaniif nagaan waaqayyoo waaqa isa jiraataa dachaa dirbiisaniif haa baay'atu jechuun barbaada. Jirraa jirtu jechaa arras deebi'ee dhufeen jira. Maal qabattee dhufte obseen jechuun keessan hin oolu. Wanta ajaa'ibaan qabadhee dhufeera. Misiraachoo ajaa'ibaatiin gara keessan dhufee jira. Isa duratti garuu chaanaala kiyyaaf haaraa warra taatan laayik, sheer, sabskiraayib gochuudhaan nafaana taasisaniin jechuu barbaada. Guddina chaanaalii kiyyaa keessaa qooda qabaadhaa isiniin jedha. Maaliif hojjettanii innaa isin jajjabeessitan innaa isin nafaana taatan amlee koo jabaachaa deema. Garuu yoo isin immoo na jajjabeessine almiin koo gadi bu'aa deema. Kanaafuu laayik sheer gochuudhaan na jajjabeessaa isiniin jedha. Warroonni maatii naa taatanis galatooma, warroonni maatii naan ta'anis maatii naa taatii wantoota nan gadhiisu yeroo yeroodhaan akka isin bira ga'u guddina chaanaalii kiyyaa keessaa qooda qabaadhaa isiniin jechuun barbaada. Har'a immoo maal qabattee dhuftee hojjettanii wanta ajaa'ibaan qabadhee dhufee innis maal hojjettanii diraamaa ajaa'ibaa diraamaa seenaa dhugaa of keessaa qabu qabadhee gara keessan dhufaan jira. Innis mata dureen diraamaa sanii maali hojjettanii madaa jaalalaa jedha jechuudha. Diraamaa madaa jaalalaa jedhu mata duree madaa jaalalaa jedhuun qabadhee gara keessanitti dhufaa jira. Innis eenyufaa gidduutti hojjetama jechuun keessan oolu obboleettii keenya seenaa, obboleessa keenya firoomsaa, obboleettii keenya badhaatuu gidduutti hojjetama jechuudha. Diraamaan kun nama sadii gidduudha. Obboleettii keenya seenaa, obboleessa keenya firoomsaa fi obboleettii keenya badhaatuu gidduutti hojjetama. Diraamaa ajaa'ibaa seenaa dhugaa isa ta'edha. Diraamaan kun drama kana video kanatti taane tan gadhiisee jiru. Video kana gadhiiseen video kanatti taane diraamicha kutaa tokko jamara kutaa tokko lama sadii ifuufee deema jechuudha. Garuu isa duratti diraamaa kana nuu fidii irraa fayyadamnaa barumsa irraa arganna warri jettan video kiyya kana laayik sheer gochuudhaan tabaabbaraa isiniin jedha. Komentii jalattis na barreessaa warroonni diraamichaa dhufu hin eegganna jettanii yeroo gabaabaa keessatti isin biraan hangaa garuu warroonni mee hin eegganna jettan viidiyoo koo kana jalatti komentii naa barreessaa. Diraamaa madaa jaalalaa jedhuun gara keessan dhufaattiin jira. Isa kanaaf akkan immoo ani gara keessan qabadhee dhufanna godhu hamlee sinnaa kennitanidha. Kanaafuu viidiyoo kana gadhiisee viidiyoo kanatti taanee diraamaa kutaa tokkoffaatiin gara keessan dhufa. Kanaaf viidiyoo kana sheer gochuudhaan laayik naa godhaa na jajjabeessaa isiniin jedha. Yoo isin na jajjabeessitan halmeen koo hin cima jechuudha. Almiin koo waan cimuuf isinis na jajjabeessaa isiniin jedha. Baay'ee isin jaaladha, baay'ee isin kabaja. Warroonni na jajjabeessaa toltanis ulfaadha kabajamaa isiniin jechuun barbaada. Gooftaan koo isin Gooftaan koo isin eebbisu faarfannaa kanatti akka eebbifamtan abdii fi amantiin qaba. Kanaafuu akkuma isiniin jedhee diraamaan koo viidiyoo kanatti taanee dhufa. Obsaan na eeggadhaa isiniin jechaa jaaladha. Kanaafuu viidiyoo kiyya kanaaf diraamaa kana keessa wantoota baay'ee hubattu jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi diraamaa madaa jaalalaa dhufanii keessa wanta baay'ee hubattu. Tokkoffaa jaalalli batalee jechuudha.
diraamaan kun shamarran keenyaafis dhiira keenyarrayyuu shamarran keenya barumsa guddaa qaba. Maaliif hojjettanii akkamitti jaalalatti akka goddaamnu akkamitti jaalala qabannee akka jiraannu diraamaa kana keessatti argitu. Eenyu jaalala kana keessatti godaatanii akka ta'uu fi eenyummoo jaalala kana keessatti bu'a qabuumsa wayin immoo nama bu'aa argate akka ta'u walumaan ilaalla. Diraamaan kun baay'ee dhugaa dubbachuuf ani otumaan ofiitii hojii isaatti seenan iyyuu sammuu kiyya keessatti baay'ee naanna'ee jira. Maaliif seenaan dhugaa sana akkanaa baay'eetu jira waan ta'eef kunis immoo seenaan dhugaa irratti hundaa'ee jira. Ammallee immoo wannuma ta'aa jirudha. Kanaaf diraamaan kun yeroo gabaabatti viidiyoo kana gadhiisee viidiyoo kanatti taanee akkan dhufu yoo barbaadan viidiyoo kana jalatti koomentii babbareeda wanta na jajjabeessu wanta halmee natti toluu fi laayik sheer gochuudhaan uummata biraan magaasin jechuun barbaada. Baay'ee sin jaalladha baay'ee sin kabaja. Viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti horaa bulaa.